hatta waan kun isin qabadee dhufee innis maalidha hojjetanii baay'ee sodaataa jira. Mashar amma bilbila isaa akka hojjetu yaaliin ka'ee inni hojjeta deebisee si bilbila jedheen irratti cufe jechuudha. Piraankiin godhaan isa immoo piraankichi sin jaalladhee jedhe dara waan inni jedhu ilaala jechuudha. Walumaan dhageenya baay'ee tokko sodaataa jira. Amma bilbila isin dhageessu tole. Dhageessu jechuudha. Allo. Ale. Mashar, akkami jirta? Hojira jirta? Jira akkami. Jira nagaa koota akkamati? Nagaa koota akkamati jirta? Jira. Sabaatee adda? Akkamna yaadata? Si yaada kaa maali gizee tokko tokko keessaan yeroo baay'ee biizii taana? Yeroo nuti isin jiru baay'ee gargaargachuu maali moobatte? Maali dhugaa dubbachuudhaaf ilma si gargaara. Siifan taphachiisa fileestii rakkoon qabu. Akkami ati jirta nagaa keeti? Rabbi alhamdulillah bareedeen jira. Anoo waan sitti hima jedheetaniyyuu beektaa Mashar. Yeroo baay'ee garuu qaataa yaadee sittan haasa'a jedheen jechuudha. Innaa sitti immoo sodaadha beektaa. Mee gurra naaf kennitaa yooni sitti hima. Gurra naaf kennitaa. Barsaan miti ati? Barsaanuma kamaa. Elsaa Tobii. Namaa laatti taate. Maafan nama haaraa sitti ta'a. Maali jaan keessaan si bilbilee fi keessaan kaa yeroo baay'ee sitti naasa'u beektaa maali jennaanii biiziin ta'a hojiidha yuutuubiidha hin beektaa hundumayyuu. Egaa duraan baay'ee sii tolu dide hojiin sitti baay'ataa ture hin beeku. Akka miree ati anoo waa'uma sitti ma dhugaa anoo waa'uma sitti ma jedheetanii Mashar beeki waan diduu baatteef hoo jechuudha. Haadhatti jette inni abbaan lataa. Haadhatti natti bifa maali maara qote waan dandeenye si gargaara. Jechuun kaasi warri dhiiraa yoo namni waa ta'e isinitti hin boontu beektaa. Kanaafani sodaadhe yeroo baay'ee sittan hima jedhee yaada. Garuu bakka naan sodaadhamu beektaa yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf. Ani dhugaa kun maaliif tapha jalleedha? Akka addaatti si ilaala ijoollee keessaa. Dhugaa moo maaliif ilaalcha gaarii naaf qabatte garuu? Ilaalcha gaarii kana si qabu hojii kan keewwatu. Akkasumatti jedhaa ture. Yeroo duraa sana yaadatta yoo garuu yeroo istireem yaaddisii banna jennee dide sana. Anillee yeroo sana sitti haasa'e malee erga si dhugaa dubbachuu sitti naasofnee amma immoo baay'ee tokko namatti toltaa hordoftoota hedduu horattee jirtaa baay'ees nama cimaa taatee jirta namatti tola. Si gammadee tanan jira. Yeroo sana na jajjabeessite sitti yeroo jalqaba dhufu kan na jajjabeessite isiin tokko keessaa dhugaa moo? Akka dudduuban deebiin kan jirtu. Maali yeroo sana sitti meen ture kaa yuutuubni baay'ee ulfaataa duubatti hin deebi'iin minaamin jedhee yeroo sana waan hundumaa sitti meen ture kaa waan nuuf kiyyaaf keessa darbe. Baay'ee gorsa baay'ee naadhaa turte. Eeyyaan. Qo'ee Mashar waan sitti ma jedheetani beektaa noo erguma gaafa sanaatii
erguma gaafa sanaatii bakka keessa kutti baay'ee tokko si jaalladhee beektaa dhugaa dubbachuudhaaf. Osoo akkamiin gaaffii jaalalaa osoo siif dhiyeessee narraa fudhattaa? Eenyu fi ati barta ilsaa dhuumiti wani ani siidan jedhu garuu nama addaanatti ta'e. Dhugaa dubbachuu fanumadha hundee maal nama nama iyyuu suurri qorra jira piroofaayilii kiyyarra. Ayyee dhugaadhuma jedhaa ta'u biraangina godhaa jirta. Biraangina gootee nan beekan. Gatinniiftu beekanulla biraangii taana. Dhugaa biraangii miti dhugaadhuma sittaasaa dhugaa shi dubbadhu. Biraangii maaliiti? Biraangiin kee abaduu waan akkasii biraangii irratti baasanii. Miskiin ame biraangii nan godhina. Dhugaa biraangii. Yoo biraangii taate moo wanti hundinuu bareedaadha. Yaadni kees bareedaadha. Anis hin jaalladha. Yaada kees baay'een jaalladha. Garuu immoo dhugaan mana jaallattee amma wayyoo. Inde maafas hin jaallanne maal ati namaa gadidha moo maal akkamiin yaada akkasii kaafta ati akkamiin akkasii yaada akkasii kana na gaafatta? Jechuun jaalaluma yeroo ammaa kanatti iyyuu namaan siisu beekta. Maali? Ani si amanee ati na amantee jennaan maal rakkoo qaba jetteetu. Yaani namni hundinuu tokkodha jettee yaaddaa ati? Ani iyyuu si amanee si jaalladhe ati akkamiin shakkita? Filaa wanti kun hin jiru jedhani garuu kun akkanitti ta'ee si anaaf galuu deegaa finatti ta'e meemeetti yaalla bullee mari'anna abultuu jedhan abbaan jifaardofti abultuu jedhan bulleetti ilaalla. Nama hin ta'uus tole si yoon jedhe si yookiin oon tole jedhe si waanaan jetta yoon immoo hin ta'u jedhe si waanaan jedhama abultuu bullee ilaalla. Inde maaf hawaasiin jedha yaani ati akkami yaanni kee yaani wanni nati naaf qabdu yaanni nati naaf qabdu akkami gaaffii koo kana hin fudhattamoo hin fudhattu? Amma akka kanaan murteessuun wanti ariifataa xumuranii jalqabanii ariifataadhuma bu'eedhani waan ta'eef itti yaadnee wal ilaallee waa hunda xumurree itti galla akkanumaan kaanee itti galle. Jaalalli gaa dubbii rakkisaadha waan ta'eef qaamnaan gad nama dhiisu. Dhugaa keetiin garuu immoo itti yaadiiti deebinaaf kenni sin eega jechuudhaan ishee. Itti yaadin si deebisa. Omtuu rakkoon hin jiretti namichi. Eenyutu jedhe? Adimaasuu jettaniiti abdimaasuu haa du'e. Firaaminyaa. Isatu jedhee? Akkas jedhe. Jedhe omtuu rakkoon hin jiru jedhe. Tole bakka kanaafuu naa bilbili akka duriin badiini ani siifan bilbilaa yaada kee immoo sin eegaa. Akkana yaada kee natti himtu jechuudha gaaffii si gaafadheef kabajaan ulfinaan akka gaaffii koo naaf deebiftu immoo abdiin qabaa sirraan siin jedha Mashar koo. Hedduu galatoomi itti yaadee waa hundayyuu bilbileetan si hubachiisa. Tole ishee bakka sin eegamu. Na eege. Garuu gaaffii gaafadhu. On duraan qabaadde jaalallee. Qoratteetta yookiin immoo fuudhee jiraadde. Maal rakkoo qabaree yoo fuutes natti himta ka waan jiru hundumaa naaf situ murteessaa waan ta'eef. Isa lama sadii sana hin jaallatte jira? Jechuun fuutee waan haadha manaa qabdu na fakkaatu garuu yoo jaallatte tasan beeku malee. Maaltu beekaa ati duraan natti amma tokko waa'ee yuutuubii irratti duraan na gargaarte malee nan beekne jechuudha. Ammoo hin ilma qabaachuu kan koyyuu na haayi. Qorattee taa'e. Wanta kana yoo dhufee jaalalli kan keekam taa'ame. Oma rakkoon qabu kan maal waan hundumayyuu mijeessina.
Ammi waatis mi'aan hundaa kana keessa sii galcheera. Mungkin ilma qabaachuun, ijaartii qabaachuun, yookiin jaarree qabaachuun sadan kana keessaa wantan sadan lamman kana keessaa yookiin waa tokkoon dhabaa jettee yaaddu garuu akkamittiin kana wajjiniin siif godhee siif madda jettee yaaduu qabda. Tole bakka Umar rakkoon qabu garuu itti yaadiiti natti hin mari'annaati tole. Tole Mashar kun sin eegamoo. Ciao jedhi nagaa kee ta'e. Nagaa. Bye. Mashar pirankii godheera kolfaa waan nuti jennes dhaggeeffadhaa Mashar jedhaati kolfa tole.